Hoggansi fi hojjettoonni Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaamaltummaa Oromiyaa Damee Arsii Damee Giddugaleessa Bahaa Koomishinichaatti argamuun muuxannoo hojii qoddatan. Sagantaa kana irratti hoggantoonni fi hojjettoonni Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaamaltummaa Oromiyaatti Damee Arsii fi Damee Giddugaleessa Bahaa kan argaman yoo ta'u, kaayyoon sagantaa kanaa qindoomina dameelee jiran cimsuuf akka ta'e Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaamaltummaa Oromiyaatti hogganaa Damee Giddugaleessa Bahaa Obbo Jireenyaa Taaddasaa himan. Kaayyoon muuxannoo wal jijjiirraa har'a muuxannoo qooddachuu kan kennu kan dhufanii Koomishinii Naamusaa Farra Malaamaltummaa Oromiyaatti Damee Arsii Asallaadha. Kaayyoon muuxannoo wal jijjiirraa kunis akkuma beekamu uummanni hojii keenya toora xiyyeeffannoo isaa godhatee kan hojjetaa jiru qindoominaadha. Ittisa akka malaamaltummaa finiinsuudhaaf hojiin duraa hojiin hangafi qindoominaan hojjetanii malaamaltummaa fi hojimaataa badaa irratti qabsaa'uudha. Qindoominni kun immoo qindoominni keessaa jira, qindoominni alaa jira. Kanaaf qindoomina keessaa gaafa jennu koomishiniin keenya akka dameettis qindoominni hojjetaa gidduu jiru, hojjetaa fi manaajimentii gidduu jiru, koomishinii damee gidduu jiru, damee fi giddu galeessa gidduu jiru. Maal fakkaataa kan jedhu sanarratti haalaan qindoomina keessoof qindoomina alaa keenya cimsinee isa yeroo kamiyyuu caalaa malaamaltummaa fi hojimaata badaa irratti qabsaa'uudhaa fi sagantaan har'aa kan qophaa'e. Akkasumas muuxannoo wal jijjiiruun qabsoo malaamaltummaa irratti godhamuun cimsaa jedhan. Akkuma beekamu akka sabaattis akka mana hojii mootummaattis saba tokkoome saba qindaa'eedha kan injifatu. Qaami kamiyyuu keessoonsaa yookaan immoo hojimaanni keessoo isaatii rakkoo qaba taanaan injifachuu hin danda'u. Hojiin qabsoo ittisa akka malaamaltummaa immoo haal dureen jalqabaa qabsoo guddaa kan barbaadu qindoomina jechaadha. Kanaaf malaamaltummaa irratti qabsaa'uun aarsaa guddaadha kan gaafatu, humna guddaadha kan gaafatu, dandeettii raawwachiisummaa guddaadha kan gaafatu. Kun immoo qophii barbaada, qindoomina barbaada. Sanaan waltaanee malaamaltummaa fi hojimaata badaa deemee sirna nyaachuu danda'u. Hawaasi keenya illee hiyyummaa keessa akka bulu gochuu waan danda'uuf yakka amala akkasii qabu immoo qindoominni keenya illee cimee kan damee keenya, kan hojjetaa keenya, manaajimentii keenya gidduu jiru. Waliigaluudhaan humna tokko ergama tokko qabannee yoo irratti duulle irraa kan hafe qabsoon ittisa akka malaamaltummaa aarsaadha kan gaafatu. Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaamaltummaa Oromiyaatti hogganaa Damee Arsii Obbo Naannoo Badhaadhaa muuxannoon walirraa fudhannu kun karoora bara 2018 milkeessuuf akkasumas ergama mana hojichaa galmaan gahuuf bu'aa guddaa qabaa jedhan. Koomishiniin calqabumaa kaayyoon inni hundaa'ee fi ittisa malaamaltummaa irratti malaamaltummaa ittisuudha. Malaamaltummaan kallattii adda addaatiin dinagdeedhaan, hawaasummaadhaan akkasumas kallattii siyaasaatiin lammii kan quucarsuu fi lammii kan miidhu waan ta'eef lammii kana balaaleffatu, lammii kana lagatu uumuudha kaayyoon isaa jechuudha. Kana uumuudhaaf immoo maal gaafataa? Naamusa gaafata. Kanaafidha Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaamaltummaa tokko hojiin inni duraa Koomishiniin Naamusa dagaagsa jechuudha. Lammata naamusa erga dagaagsee booda ka'umsi malaamaltummaa hanqina naamusaa, mucuca naamusaa waan ta'eef naamusa kana ijaaruudhaan malaamaltummaa ittisuudha. Inni guddaan muuxannoo kana gaafa fudhannu naamusa akkamiitiin tajaajila kennaa jira? Naamusa akkamiitiin hawaasa leenjisaa jira? Naamusa akkamiitiin qo'annoo taasisaa jira? Naamusa akkamiitiin qabeenyaa fi madda galii filatamtootaa, muudamtootaa fi qaxaramtootaa kana galmeessaa jira? Haalli keessummeessa keenyaa maaliin? Nuti dursa akka koomishiniitti naamusni keenya maal fakkaata? Dameeleen ollaa keenya jiran, dameeleen nu fakkaatan naamusni isaan hojii isaanii ittiin hojjetan ergama koomishinisa wajjiniin maal fakkaata? Caalmatti dura muuxannoo kana kan fudhannuuf ofii keenya hojjetaan koomishinichaa naamusaa ta'uusaa walirraa muuxannoo fudhachuudhaaf.
hojjettoonni muuxannoo qoddachuuf dhufan gama isaaniitiin duula qabsoo malaammaltummaa irratti godhamaa jiru galma waloo waan ta'eef muuxannoo gaarii argachuu isaanii himaniiru. Muuxannoo waljijjiirraa Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Damee Adaamaa wajjin waljijjiirraa kan jirrudha. Akkuma beekamu Damee Adaamaatti adeemsa hojii Komishinii Damee Adaamaa irraa muuxannoo gaggaarii hojimaata mana hojii isaanii keessatti ittiin geggeessanii hojjetanii fi hojii irra oolmaa isaa raawwii isaa ittiin wal qabatee muuxannoo gaggaarii waa hedduu irratti fudhannee jirra, wal jijjiirree jira jechuudha. Muuxannoo wal jijjiirran waa baay'ee sitti agarsiisa. Wanta si bira hin jirre achi argachuu dandeessa. Waan si bira jiru immoo nama saniif divilooppii gochuu dandeessa waan ta'eef damee bahaa irraa muuxannoo gaarii fudhanne. Wanti nu bira hin jirre wanni nuti immoo akka haaraatti fudhannee gallee itti fayyadamnu jira. Kan isaan illee nurraa fudhatan jira. Formaatileen adda addaa kan isaan asitti itti fayyadamanii fi kan nuti fayyadamnu kan tokko ta'ee fi kan garaagarummaa qabu. Nutis kan keenyarraa adda ta'e san fudhannaa isaan illee nurraa fudhataniitu mee keessan akkamii hojjettu yoo nuun jedhan kenna immoo bifa kanaanii kan jedhu ibsineefiti irraa fudhannee galaa jirra. Muuxannoo gaarii wal jijjiiraa jirra jechaadha.